Asirtaa giifti. Afachuun talanan. Birrii kan amma dhengada jaakettaas malee namni biraa eenyutu miica. Anum. Eenyutu fuudhe kiisii kana keechaa birrii. Waan biraan barbaadu eenyu akka birrii fuudhe. Yoo fuutes fuudhee jedhi ama. Eenyutu fuudhe? Ana abbab. Maaliif fuutaree silaa waan dhugdu waan nyaattu natu sitti yaada. Dabtara iskiriiptoodhaan jettu. Maaluman ta'ee maaluman rakkadhee jettee birrii kiyya kiisii keechaa fuudhe. Abbaabbe magaalaa dhayneeti. Saanduchiidhaan nyaanne hiriyoota kiyya wajjin. Maali duchi? Saanduchi. Waan akkamiitiin taa'e? Daabboo killeedhaan. Kilirsi haa godhuun jedhu waaqni kilirsi godhe. Mirraaca intaa akkamitti wanni nyaattu manaa sitti akkaateeti ganaa hoteelarra walii gadi likiskistee maa maqaa na balleessi. Maa biyyoon keechatti guddadhe keechatti ganna ooftan namni maal naan jedhe. Intalli baluu biddeen manaa nyaattu hoteela biddeena nyaatti. Wayyoo kilirsi haa godhuun jedhe kilirsi godheetu. Afachu maalan ta'e maaltu natti hir'ate jettee. Daabboo qamadiin ani manatti qotee galchu sin hanqateeti ala gadi baatee alaa nyaattaan ta'a. Namni maal naan jedhan talatu. Kana haatee dhageesse. Hin beekoon. Hin beekoon. Maaliif wallaaltee hin beekta? Quba ol qabdan. Ishiis barsiisa ona birrii ishiirraa fuuteeti majammaraa gaafa jammartu waan kan. Lakki abbaabba amma dura birrii keessan hin nyaadheen beeku birrii hiriyoota tiyyaatiin. Hin heerumteen ta'a. Nama hin dubbattu? Lakki abbaabba. Inde hiriyoota tiyya wajjin hin nyaadheen jedhee. Afacha akkatti waan haasa'u hedduu natti fakkaatu. Kanaan haasofta amma hin haasofta moo naasoftu? Moo kana sirra gad deebisu? Ina abbaabba dhugumaa bee. Birrii hiriyoota tiyyaatiin hin nyaadhee. Birrii hiriyoota tiyyaatiin hin nyaadhee. Si haa nyaatu si nyaate ta'u. Kaayiti televezyiinii kanatti naasuu qimentaa. Baanee televezyiinii kan. Akka ministeera barnootaatti bara kana kaarikulamii barnootaa haaraa kanaan wal qabatee wanti nu baasne lakkoofsa 3 ida'uu 2 4 ida'uu 1 6 hir'isuu 1 akkasumas 7 hir'isuu 2 8 hir'isuu 3 9 hir'isuu 4 10 hir'uu 2 dabalatee lakkoofsotaan kanaa olitti maqaa isaanii waamine hedduu jiru. Lakkoofsi kun walitti daamee walirraa hir'atee bu'aa lakkoofsa sana argamsiisu. Lakkoofsichi 4 fi 6 gidduu jiraan maqaa isaa waamu. Lakkoofsi suni akka lakkoofsa hundaa keessaa badu taasisneerra. Maal uumamannumti isin tamaartan ginii maal inni keessumaa nama lakkoofsa kana walitti da'ee yookiin walirraa hir'isee waliifis baay'isee waliinis hiree bu'aa lakkoofsa sanaa fidee qabamee akka seeratti dhiyaatuu fi murtoon akka itti kennamu seera yakkaatiinis akka himata irratti dhiyaatu cimsinee lafa qabsiisuu irratti argamna. Ulfaadha jechuun barbaada. Galatooma kaarikulamii barnoota haaraa keenya wal qabatee seeronni ba'an isaanuma kana maarreewu afaanii baasee dubbate maal ta'a amma shanoo jedhe maaluma ta'a maqaa isaan dhawudha qeesiin maqaa kee haa dhawun afachu kaa'e innumti maaluma yaaddaniitti barumti barattan kuni barumsuma kanaa wanuma barattan kanaan rakkoo Oromoo furuufi mooyi Oromootti rakkoo ittiin dhaluufi isinumti. Dhala keessa naa hongeessuun jedhu waaqni maal isaan kuni fincaanaabi amma 5 balleessinaan ka Oromoo balleessinaa kanaan walitti dhiyaata maal jedhani bakka amma deemtanii Oromoo oo balleessineettan qubee afaan Oromoo keessaa amma wannumti Oromoon qabu seera yayyaba 5 hundisa amma gadaan Oromoo 5 alangee 5 barcumni 5 odaan Oromoo 5 waanumti Oromoon qabu hundumti isaa seera yayyaba 5 jira. Qubni harkaa keenya 5 afachu boru mucaan keenya tokko daa'imni xiqqaan oluma ka'ee odaan Oromoo 5 yoo jedhe qabaa fidaa hin ajjeefna. Baashiin kun wanni mataa miila hin qabne likiskisaanii. Cufi kootu televezyiinii kan. Haasatu haasaa fideedhanii isin gudii dhageessanii. Gudii maa?
Namicha kana maal maqaa sana yaadachiisame? Amma attan beekana mana oo maqaa isaa yaadatte natti mi yookaan akkana maalis saba kennu. Yaatu immoo namicha deengadda intalli isaa biyya uchiidhaa dhufte sammu. Eenyu? Kinoo ollaa dabala Taaddalaa. Taaddalaa intalli isaa biyya uchiidhaa galteet. Eeshi. Oduma hudduun iyyuu lafan qabatiin kunoo safaraa dhiira dhabame se'aa dhiira godhaniituma amma kunoo jaarsolii waanuma jirree takka walitti qabaniit. Akkamitti akkatti nama tuffata giniyaati maal? Balaachoo fa'aa dhiira godhaniit jaarsaa jedhanii toonii waamanii namumti surree hidhatu dhabamee balaachoon ganamumaan xunxul jechaa deemte toonii achitti. Deemteen jedhin deemee jedhin ta'a? Maali kaa irra raafataa garuu dhiira. Maal akkatti tuffata giniyaati isumarratti? Maalumarratti agarte kanoo? Adi kaalaali dhirsa kiyya dheerra diddibaan beeku dhuguman dubbatan abbaa galaanii dhuguman dubbatan. Dhugaan jiru afachuu dhirsa keeti moo dhirsa keeti? Dhirsa kiyya dheen dhugaa dubbachuu dhiisaadheen. Haayii qubaan ijatti nan deemin itti yoo natti himte akkasumatti afaan natti miti naamase. Ijittiin bakkaayyuu hin jirtu quba maaliitiin nan tuqaa miti. Yoo dhirsa kotee ani balaajoon silaal dhirsa kan jedhamu namatti qotee namatti baate inni asuma jala waraqaa godhatiin Isumatti si bulcha. Erguma isatti heerumtee hin beelofte moo daartee beeltu? Abbaa galaanee sallee dhugaa dubbannoo ta'e kan natti baatus kan daara na baafus nama biraati. Entaa? Sila isarratti sanyoomu? Sanyoo balaachoo irratti sanyoo galfattaan ta'a? Abukaatoo si bitate? Sila balaachoo irratti sanyoo moontaa? Sanyiin keessa na bari jaarsa salphataa. Salphaa osii boo gadi. Idaara dheen kuftee jira namaali biyya akkam keessa jiru. Maa isheen tuni lihaa caamin